Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kata'an Ervin Maasingaa haasaa imaammataa har'a dhageessisaniin mootummaan rakkoolee biyyattii yaalii humnaan furuuf taasisurraa akka of qusatu akkasumas hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiran akka hiiku gaafataniiru. Ambaasaadder Ervin J. Maasingaa guyyaa har'aa jechuun caamsaa 7 bara 2016 biyyi isaanii haala Itoophiyaa yeroo ammaarratti imaammata qabdu haasaa calaqqisu dhageessisan. Haasaa kana kan dhageessisan Finfinneetti kan argamu mooraa Embasii Ameerikaa keessatti yoo ta'u, kanneen walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jiran walitti bu'iinsa dhaabanii mariidhaan nagaan akka bu'u akka taasisan akkasumas mirga namaa akka eegan yaadachiisaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa akka ta'an ambaasaadder Maayik Haamer bakka buutonni fi hoogganoonni waaltaalee siivikii fi paartilee siyaasaa bakka argamanitti haasaa imaammataa dhageessisaniin yeroo ammaa Itoophiyaan walitti bu'iinsa keessoon jeeqamaa akka jirtu yaadachiisanii jiran. Gareeleen hidhatan kaayyoo isaanii siyaasaa hookkaraan galma ga'uuf dhiibaa kan jiran ta'uu isaanii akkasumas mootummaan kana ittisuuf tarkaanfileen fudhatu waltajjii siyaasaa irratti dhiibbaa haaluu hin danda'amne kan kaa'u ta'uu ka dubbatan ambaasaadder Maasingaan adeemsi marii boodatti dhiise kun dhiittaalee mirga namaa akka itti fufu taasisuusaa ibsaniiru. Guutummaa biyyattii keessatti namoonni nagaan qaamolee adda addaan ajjeechaan seeraan alaa akkasumaan qabanii nama hidhuu humnaan butamuu hookkara saalaa walitti bu'iinsa waliin wal qabateef haleellaalee kabiroon irratti raawwataa jiraachuu gabaasaalee ibsan innaa arginu hedduu gaddinee jechuun illee dubbataniiru. Dhimmootiin kun kan dhugaaf adeemsa ce'umsaa ka fakkaatuun bifa itti gaafatama qabuun hatattamaan furamuu qaba ka jedhan ambaasaaddarichi hidhattootaaf mootummaaf kallattiidhaan ergaa dabarsaniiru. Waraana bilisummaa Oromoof ergaa dabarsaniin Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti rakkoolee jiran mariin hiikuuf yaalii isaan taasisan ajaa'ibsiifatanii sanuma akka itti fufan yaadachiisaniiru. Waraanni jiru itti fufuu isaatiin namoonni hedduun dararamaa jiraachuu tuqanii harka hin kenninaa amantaa jiru deebistanii ijaaruu akkasumas deeggarsa uummataa olaanaa kan qabu nagaadhaaf tattaaffii godhaa jedhan. Qabsoo hidhannoo Amaaraa geggeessaa akka jiran hidhattoonni faannoo immoo fuula isaanii gara mariitti akka deebisan yaadachiisaniiru. Maaloo marii simachuu diduun keessan hedduu akka isin hin gargaarre beekaa akka jedhan ambaasaadder Maasingaan akkuma naannolee Itoophiyaa akka biroo hafanii sababaa waraana itti fufee jiruun dararamaa akka jiran lammiiwwan nagaa akka ta'an ibsaniiru. TPLF'nis dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee buqqaan ilaalchisee furmaata kennuuf adeemsa hunda hammachiiseef naamusaaf kabaja qabu hordofuu akka qabu dubbatanii qabiyyee ofii humnaan deebisuuf sochii taasisu akka dhaabu yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoolee jiran waraanarra nagaadhaan hiikuu irratti akka fuulleffatu ibsanii kanneen mootummaa qeeqan hidhuuf hiraarsuun furmaatan ta'uu jechuudhaan mariin siyaasaa akka geggeeffamuuf namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiiku yaadachiisaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Naannoo Gambeellaa aanaa addaa Itaangi keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota 11 galaafateera. Oduun kunis kunooti. Dilbata darbe jechuun caamsaa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'a 11tti naannoo Gambeellaa aanaa addaa Itaangi keessatti hidhattootaaf humnoota nageenya mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 11 ajjeefamuu waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa VOF ibseera. Walitti bu'iinsa kanaan hawaasa keessaa namoonni 8 ajjeefaman humnoota mootummaa keessaa immoo 3 ajjeefamuu isaaniif kanneen 23 ta'an madaa'u itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Baagwaal Jook barreeffama gabaabaa erganiin VOF ibsaniiru. Paartii mormituu sochii dimookiraasummaa uummata Gambeelaa jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Saayimon Tuut gama isaaniin namoota ajjeefamanitti dabalee jiraattonni 15,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf beeladaaleenis baduu isaanii dubbatan. Waajjira qindeessa sodaa balaa naannoo sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Gabdeel Muun immoo sababaa walitti bu'iinsa sanaan uummati 10,000 ol qe'ee isaarraa buqqa'eera deeggarsa gochuudhaafis gargaarsa barbaadaa jirra jedhan. Hospitaala sadarkaa duraa magaalaa Gambeelaatiif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Roon Goony dilbata darbe walitti bu'iinsa sanaan kanneen miidhaman hangi tokko gara hospitaalaa dhufuu isaanii namni du'e garuu akka hin turre dubbatan. Jiraattonni gandeen naannoo walitti bu'iinsi sun jiraatan keessaa guutummaan dhiisanii ba'uu ka dubbatan dura ta'an paartii sochii dimookiraasummaa uummata Gambeelaa obbo Saayimon Tuut aanaa addaa Itaangiif magaalaa Gambeelaarraa fageenyi kiiloomeetira 45 fagaatee bakka jiru gidduu sochiin geejjibaa danqamuusaa dubbataniiru jedha gabaasi Gabra Mikaa'el Gabramadin.
Daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 3 du'uun isaanii beekamee jira. Naannoo kibba Itiyoophiyaa godina Kooree aanaa Gorkaatii fi naannoo Oromiyaa godina Gujii dhihaa aanaa Sooraa Barguddaatii fi Galaanaa Daangessu irratti qaamolee hidhatan gidduutti kaleessa ganamaa kaasee lolli taasifamaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaatii fi tasgabbii aanaa Galaanaa obbo Iyyaasuu Ji'oo daangaawwan naannoowwan lammanii irratti hidhattoota horsiisee bultoota ta'an gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbe namni tokko immoo madaa'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Karaa naannoo kibbaatiin immoo itti gaafatamaan dhimma nageenyaa fi tasgabbii godina Kooree obbo Tafarraa Boondooraa gama isaaniitiin gandoottan Jaaloodhaa fi Shaafuulee keessatti namoonni lama miidhamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa kanaan miidhaan namootan irratti ga'ee alattis qabeenya irratti mancaa'insi akka uumame kan ibsan bulchaan aanaa kibbaa. Humni waraanaa biyyaalessaatii fi poolisiin federaalaa bakka sana akka hin jirre ibsanii jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo bulchaan waraana Giinii irraa aangoo qabatee jiru yookaan immoo waraanni Giinii aangoo qabatee jiru hiriira mormii namootan taasisaa turan 47 ajjeesuu isaa dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International ibsee jira. Oduun kun ittaanee isinii dhiyaata. Baatii fulbaanaa bara 2021 waraanni aangoo erga qabatee booda hiriira mormii Giinii keessatti geggeessame irratti tarkaanfii fudhatameen yoo xiqqaate namoonni 47 irra hedduun isaanii dargaggoota ta'an du'uu Amnesty International beeksisee jira. Dhaabbati oduu Agence France Presse akka gabaasetti bittaan waraana biyyattii bara 2022 keessa hiriirri martinuu akka hin geggeeffamne waan uggureef hoogganoota mormitootaa miseensota hawaasa siviiliif pireesii hidhaatti darbuusaa ibsee jira. Amnestiin gabaasa haaraa baaseen akka jedhetti kanneen ajjeefaman 75 kanneen ta'an dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 gad jiranii. Bara 2019 fi bara 2021 innaa pireezidantii yeroo sanaa Alfaa Koondee heera biyyaa jijjiiranii marsaa sadaffaaf pireezidantiif dorgomuuf karoorfatan hiriira geggeessame irratti namoonni 66 ajjeefamaniiru jedha ibsi Amnestii kun. Dhaabbatichi mirga namaa akka beeksisetti fulbaana bara 2021 keessa kan Koondee aangoo irraa darban koree araaraaf misooma biyyoolessaa kan hoogganan koloneel Maammadii Dumbuyyaa jalattis hacuuccaan itti fufee jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Gaambiyaa duraanii yakka farra namoomaatiin himatamanii hidhaan waggaa 20 itti murtaa'ee jira. Manni murtii olaanaan yakka qoratu kan Switzerland Ministirii dhimma biyya keessaa duraanii kan Gaambiyaa yakka farra namoomaa humnootiin nagaa eegumsa biyyattii Afrikaa dhiyaa mormitoota abbaa irree yeroo dheeraa irratti raawwataniin himatee jira jechuudhaan gareen murtii haqaa kan naannoo roobii har'aa beeksisee jira. Ministiriin dhimma biyya keessaa Gaambiyaa Osmaan Sonko bara pireezidantii yeroo sanaa Yahyaa Jaamee bara 2006 hanga bara 2016tti aangoo irra turan hidhaa waggoota 20 itti muruusaa gareen haqaaf falmu kan Trial International jedhu beeksisee jira. Dhaddachi baatii amajjii keessa jalqabame yakka hamaa biyyootii alaa keessatti raawwataman gara murtiitti dhiyeessuuf aangoo waliigalaa isaa kennamee jira. Murtiin sun roobii har'aa mana murtii yakka qoratu kan Swiss kan Beelinzoonaa keessa jiruun dubbifame. Sonkoon sadaasa bara 2016 keessa biyya Switzerlanditti dahata siyaasaa kan gaafatan yoo ta'u ittaan sun baatii 2 booda to'annaa jala oolan. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa kan Switzerland waggaa tokko dura Sonkoo irratti himannaan kan dhiyaate waggoota 16 yeroo bulchiinsa Jaamee yakkawwan raawwataman kan of keessaa qabu yoo ta'u aangoo isaanii seera malee itti fayyadamuudhaan hidhaa hookkara saalaaf murtiin utuun kennamin ajjeechaa raawwachuu kan of keessaa qabu ta'uu beeksiseera. Sonkoon bara 2016 keessa aangoo ministeerummaa dhimma biyya keessaa irraa kakaafaman mootummaan pireezidantii duraanii kan Jaamee dhumachuuf baatilee xiqqoo dura ture. Jaameen bara 1994 keessa fonqolcha mootummaan aangoo qabatan filannoo pireezidantummaa bara 2016 keessa geggeeffameen kan injifataman yoo ta'u Adaamaa Baaroon injifatamuu simachuu diduudhaan boodarra waraanni jidduu seenee aangoo irraa waan isaan kaaseef sodaatanii biyyaa baqatan.
ittaantu pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi kamaalaa haaris uggura ulfa baasuu ilaalchisee kutaa filooriidaa keessatti ulfa 7 ol ta'e baasuu ugguruu dabalate kutaalee biyyattii hedduu keessatti seera hojiirra oolaa jiru balaaleffatan. maaliif akka ta'e qofaa himuu qabna. dubartoonni waan faayidaa isaaniif ta'u akka beekan hin amantuu. seera baastonni magaalaa guddoo kutaa tokko harki caalaan isaanii dubartoota hin taane maal gochuun akka ishee irra jiru itti himuu qabu. tole maraafuu sagalee kennuuf jirra jedhan. baayiden yoorra deebii filataman 15f mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kan mirkaneesse murtii manni murtii muummichi garagalche seera roovi weed jedhamu bakkatti akka deebisan dubbataniiru. kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii riippaabilikaan ka ta'an doonaald tiraamp ejjennoo isaanii beeksisuuf caamsaa 5 miidiyaa hawaasaa ofiirratti bahuun beeksisaniiru. achirratti akka barreessanitti dhimmi ulfa ofirraa baasuu murtiinsa kan kutaalee biyyaati federaalaa dhaquun qabu. kanaaf biyyattiin dhimma yeroo dheeraaf falmisiisaa ta'e kanarratti yeroo dhiyoo tokkoomuuf jirti jedhan. abbootii murtii mana murtii muummichaa 5 keessaa 3 kanneen seera ulfa baasuu garagalchan bara 2022 keessa tiraampiin moggaafaman. yeroo ammaa kutaaleen biyyaa 41 ulfi torbanneen 6 hanga 24 gidduu jiru haala murtaa'aa hanga tokkorraan kan hafe akka hin baane dhorkuu jedha waaltaan gutmaacher institute jedhamu.